Hi guys, akkam jirtu kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota Shakuman ani nagaa kiyyaa gidduu kan walirraa banneeti kan jirru amma walitti deebinee jirra har'as barnoota haala namatti tolu tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Innis maal yoo jettan yeroonii fi namni tokko hiriyyaan keessan haala kanaan argitan kanaan daayirektii isiniif dawwalu daayirektii sanarratti viidiyoolee feetan yookiin suuraa fedhe hidhachuuf haala viidiyoon isiniif taphatu akka godhattan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Isinis agaruma viidiyoo kanaatti subscribe gochuun akkasuma laayikiin dagatina isiniin jecha na wajjin akka turtan eessayyuu hin deemina. Viidiyoo kun isin fayyada dhaggeeffadha isiniin jecha viidiyoo kana yeroo dhaggeeffatanis laayik ardii gochaa akkasuma haga viidiyoo dhuma kanaatti duuka bu'aati hordofa. Yoo duuka buutanii hordoftan viidiyoo keessaa waan hubattan takka waan hin dhabneef viidiyoo kana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Innis aappiidha. Aappii takkaan godhatanii osoo gara iskiriiniitti hin deebin waan takka isinitti hima. Laayik godha akkasuma subscribe godha akkasuma viidiyoo kanallee gara feesbuukaa adda addaatti sheer godha. Isiniin jecha viidiyoo yuutuub kiyya akka guddatuuf jabaadha viidiyoo danuu qabadhee isiniif dhufaa jira. Isiniin jecha gara iskiriinii deemee isin argisiisa. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Shakuman jechuun YouTube keessan irratti search godhaati subscribe gochuun maatii Shakuman taa'is. Dhaggeeffattoota kiyya gara iskiriinii isin fidee jira. Gara iskiriinii keessanii erga dhuftanii aappiidha. Aappii kana bakki isin argattan description box jala gadha'uudhaan viidiyoo kana jala seentanii argatuu dandeessan. Karaa pilistoorii keessanii seentanii barreeffatanii argatuu dandeessanii pilistoorii keessan keessa erga seentanii haala kanaan love viidiyoo jettanii gubbaa kanarratti erga barreessitanii love viidiyoo kunoo isa kanadha. Love viidiyoo kana zoom godhee isin argisiisa argaa jirtudha yaada. Kana gadi buufattanii jechuudha. An gadi buufadhee waan qabuuf open jedhee isinitti argisiisa jechuudha. Open jedhee gala. Egaa haala kanaan open jettanii kunoo dhaggeeffattoota kiyya haala kanaan isiniif baase jechuudha. Egaa inni haala kanaan isiniif baase kunoo as ni gartoodhee yaada kunoo ifama kunoo ishee kanarratti gadi cuqaastan jechuudha yeroo tokkoof. Egaa haala kanaan gadi cuqaaftanii haala ammas asirratti argitan kanaan ishee kana kulliseeyyuu raayitii gootanii fixan jechuudha. Haala ittiin gootan isinitti argisiisa. Irra gadi cuqaaftan yeroo tokkoof. Egaa irra gadi cuqaaftanii dhuftanii aappii kana on gootanii eeyyamtanii jechuudha. Haala gootanii egaa eeyyamtanii bantanii jechuudha dhaggeeffattoota kiyya. Irraa deebitan yeroo tokkoof lammaffaasas haaluma kanaan gadi cuqaaftanii asitti kunoo gubbaarratti argaa jirtudha yaada. Asittis on gootan jechuudha dhaggeeffattoota kiyya aappii kana. Egaa haala kanaan on gootanii asittis irraa deebitanii yeroo tokkoof irraa deebitanii isa dhuma isaa kunoo haala gootanii jechuudha. Ammas haala gootanii agadumaatti fixxanii waan jirtaniif continue jettanii seentanii kunoo asitti jechuudha. Egaa haala kanaan continue jettanii ammalleen kunoo continue kan jedhu isa kana filatanii continue jettanii jechuudha. Haala kanaan erga galtanii viidiyoo argatuudhaaf viidiyoo irratti hidhattan san argatuudhaaf yookiin suuraa argatuudhaaf viidiyoo kan jedhu kunoo ni jira. Akkasuma suuraan illee kun backgroundis jedha. Haala kanaan kaalee yeroo isiniif dawwalamu waan akkasinni ilaaltanii guutatanii an viidiyoo qofa isinitti argisiisa jechuudha. Viidiyoo kana keessa gadi cuqaastanii egaa haala kanaan viidiyoo keessa gadi cuqaafattanii viidiyoo haala kanaan viidiyoon bakka takkatti ol isiniif dhiifama intarneetiidha. Waan intarneetiin kiyya danda'a hin jirreef kanuma awwala irra beekan irratti godheetiin sin argisiisa jechuudha dhaggeeffattoota kiyya. Isa kanarra gadi cuqaasa dhiifama sagalee sin rabbasha. Yeroo namni naaf dawwalu haala kanaan dhufee akkanaa ba'uuf haala kanaan akkasii ba'u gochuuf kunoo kanarraa jechuudha. Kunoo dhiifama sagalee immoo sin rabbashaadha. Gadi cuqaafta yeroo tokko eegasii booda al friend al continuous kan jedhu kana gadi cuqaaftani. Erga haala kanaan gadi cuqaaftanii irratti hidhatanii jirtanii jechuudha. Qallaalumatti asiin beeksisa kun irraa deebitan yoo barbaadan haala kanaan naaf seenee jira jechuudha dhaggeeffattoota kiyya. Wanni kun ni hojjetamoo hin hojjetu kan jedhuuf mee ofirratti dawwalee sin argisiisa yookiin namni irratti of dawwalchiisee sin argisiisa jechuudha. Qabatamaadhaan ofirratti dawwalchiisee sin argisiisa. Wow, akkuma argitan kana kunoo ni hojjeta qajeelatti hojjeta. Haala kanaan gadi buufatanii download gootanii itti fayyadamuu dandeessu.
akkasuma YouTube kiyya subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha amma viidiyoo biraa qaban जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूलें।